السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kam nagaa fayya jirra jirtu isiniin jecha eegaa irratti maal qabannee dhufne isiniin jechuun keenya hafa hin qabu jechuudha. Akkuma nurraa fuula keenya argitan gammachuu nurra hin jirtu gaddaaf dhufnee gaddi sun eenyutu jettan gadda Oromoo Mustafaa Tuul jechuudha. Akkuma beektan chaanaalli isaa jalaa gubatee jira. Namni tokko soba faayachaa ture garuu wanti kun dhugaadhaa YouTube mataan isaatu jalaa gubee harka isaatiin abbaa YouTube jalaa gubee seera keenya cabsite jechuudhaan jalaa gubee jira. Kanaafuu Mustafaa akka gargaartan cinaa dhaabbattan subscribe godhuudhaan share godhuudhaan chaanal isaa akkuma 60 kan jalaa gubate akka bakka deebisaniif abdii isinirraa qabna inshaallah. Warroottan subscribe jedhiitu gootan akkasuma jedhiit family fi muftaartuu gootan hundinuu xeexanii akka subscribe gootanii fi like gootanii fi jajjabeessitan akka gaddi takka ittiin dhagaamne akka gootan akkuma beektan Mustafaan kalee viidiyoo gadda viidiyoo waraabee jira laalamaa fi hin jiru nam tokko soba isaa jira jechuudha. Kanaafuu inshaallah bakka sanitti akka deebiftan dhugumaan jalaa gubatee wallahi dhugaan jalaa gubatee mucaa kana akka yoo gaddas ni qofla Mustafaanii akka inni qoflu kana dhugaa seetanii fakkeenyaaf aarutti hin jiru rifannee hijiba soba kan jenne dhugaan jalaa gubatee jira. Chaanaalli abbaa YouTube jalaa gubee yoo barbaadan miseejii kun ofa itti ergan as gubbaa isin keenya. Kanaafuu akka jajjabeessitanii cinaa dhaabbattan abdii isinirraa qabna jechuudha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasuma YouTube Oromoo yookiin YouTube Mustafaa dileet yookiin gubatee jira. Warri gubellee namni irraa gubu yookiin haak ta'ee osoo hin ta'in akkuma inni isin hime warra YouTube itti gubee dogongora ta'ee waan gubaniif sanii miseejii kama argitan ta'a gubatee eega gubateen booda immoo viidiyoo biroo dalaganii jiranii viidiyoo YouTube akkana jala gubatee jedhee uummanni Mustafaa wajjin dalaganii jiranii gisee viidiyoo sanillee namni dhugaan seene numa kokkolfamu waan ta'eef achirratti kokkolfaa jiranii mucaa viidiyoo dhugaan seene viidiyoon salee ilaalamaa fi jiru 500 maal akkana ilaalama waan kana ta'eef YouTubein isaa dhugaan dhugatti gubbatee akka kijiban seene YouTube isaa akka gargaartan akka subscribe gootan isiniin jenna. Asuma Mustafaa illee haizoo amsheer siin jaa uummanni Oromoo si jabeessaa warri 60 sigee kuma ammallee 60 isaanii ni jiranii achitti akka si deebisan abdii qabna. Yaadini jechuun ni barbaada asumaanii Oromoo hundi keessanuu like subscribe godha. Warri viidiyoo kana ilaaltan muluun keessanuu akka Mustafaa dhaqxanii subscribe gootan YouTube isaa jalaa gubatee jira. YouTube jalaa gubatee eega gubatee irraan deebi'u YouTube biroo Mustafaa Tuul jedhee banatee jira. YouTube isaa dhaqaatii like subscribe godha. Viidiyoo kana nu jalatti argattanii warri viidiyoon kun isin bira ga'ee share Muktaar Tuul jalatti argattan warri na jala jirtan guutuu dhaqaatii subscribe godha. Mucaa kana jajjabeessaa maaliif YouTube waggaa 4 guutuu itti lafa'e waggaa 4 jechuun waan qal'aa miti. Subscribe kuma 60 jechuun akka Oromootti guddaadha. Maaliif kuma 60 miti namni kuma takkaan ga'u waggaa 3 dalaga akkuma takkaan ga'u waggaa 3 dalagee milkoomnatu jira. Kuma 60 kana viidiyoo achirra jiru mallaqa inni dalagee waa meeqa wajjin gubate mallaqa ji'a kana keessaan fudhanne akkasitti viidiyoon tokkichi namnee fi yaadan waa hedduu nama aarsaa jechuudha. Mucaan haa kokkolfu malee keessatti miidhaa dhabaa baay'ee gaddee jira. Utuyyuu baay'ee gaddinee jira. Maaliif waan tokko tilaffaatee hojjette yoo akkanuma tolqee guyyoota kan dhabamsi jalaa ta'u yoo baduu wama jiru si aarsa. Innaa kanaafuu akka ittiin dhagaamne akka jajjabeessitan subscribe kuma 60 akka geettaniif subscribe qofa osoo hin ta'in fakkeenyaaf viidiyoon achirra jiru viidiyoo diraamaa jaabatoo achirra jira. Diraamaa hedduu nutuyyuu kan seenaaf laallu baay'ee achirra jira. YouTubein kun YouTube kenna dura baname YouTube kenna dura baname diraamaan babbareen achirra jira. Diraamaan keenya akkuma jirutti achirra jira jechuudha. Gaasanii achirratti viidiyoon babbareedaan achirratti dalagamaa ture. Nuufillee yaadannoo guddaadha. Akkas egaa hundaafuu wadee jira rakkoon qabu. Alhamdulillah inni jira nutis ni jirra. Isinis ni jirtanii achuma like subscribe godhaa fi kuma 60 deebisaa fi isiniin jenna. Asuma warri viidiyoon kun isin bira ga'e like subscribe godhaa fi Mustafaan immoo asumaan jajjabaadhu isin jenna. Haizoo Tasfaa Murinii waan asitti dhagamu tokko hin jiru. Viidiyoon naalallamaa jiraallee naalallamaa hin jirullee jettee waan Tasfaa murtuuf tokko hin jiru. Immoo namni tokko viidiyoo jaraa sallaalee anuun too fakkeenyaaf gisee isin haasoftan akkasii gadi iftan akkuma qaldiitti
akkana jettanii haasoftan Miseejii dhugaa biyya harkee namaan dhugaa nuti fakkaanne sirriidha namatti biraan fakkaatu danda'a namatti immoo soba fakkaatu danda'a viidiyoo gija wala yuutuubiin Mustafaa gubatee maal jettanii haasoftan san dhugaan seenanitu manni illee akkas se'uu danda'a amma garuu dhibbatti wallahi gubatee jira yuutuubiin isaa akka jajjabeessitan adaraan nu qafachiisina Oromoo laayik viidiyoo kana sheer godhatin nama hundaa wal firaangaa guruubii irratti illee gadhiisati yuutuubiin seera badaa fide yoo yuutuubii chaanal si jalaa gubate yuutuubii biroolee bantee hin dandeessu maqaa san nama banuu hin danda'u maqaa saniin deebi'ee banuu hin danda'u waan ta'eef seera yooniif chaanaala tokko si jalaa gubate maqaa ittiin si jalaa gubate san bantee chaanaala na jalaa gubate jettee chaanaala haaree irratti illee yoo haasawette chaanaalli haareen ati bantu san illee ni gubataa jechuudha kun seera yuutuubii kanaafuu seera yuutuubii irraa eegaa amma booda amata keessaa bara 2024 seera cimaadhaan as deemaa jira haganaa hojiirra oliin hedduutu jira hagana hojiirra oliin ganaadha jechuudha kan hubeessanii jiranii kanaafuu fuuldura namatti hima seerri yuutuubii waan san sitti himee eegas booda yoo ati dagattee goote dagatteen hin jirtu dilleet si jeesaa jechuudha si guba deebiin hin jiru waan akka deebiin hin jirretti amma qixaata dura guyyaa takkaaf sirra kaa ammaas guyyaa 90 sirra kaa jechuudha guyyaa 90 ji'a sadii waa takka godhuu hin dandeessu ji'a sadii booda immoo waan biraa gootaa jechuudha sunis seera biraati hagubaa kun immoo seera dhumaati akkasii እና ቪዲዮ ከነ ወር ላልተን ሰብስክራይብ ጎአፊ ቪዲዮ ላይ ላላፊ አከ ጉቱፍ ሰዓትና ከጉቱ አኩመ ጃተም ቪዲዮ ከነ አኩመ ዲደም ኩመ ሶዶም ገውኒ ቀበታ ኢንሻአላህ አስማን አሰላም ወር ዩቲዩብ ካባብዳን ዩቲዩበር ጉጉር ደለን ሼር ጎራ ፊ እንኩ በርተን ሲንል ያኒ ዩቲዩብ ጉዳ ጠራ ወጭና ላበዳ ደምን ገደንደው ወነ ኩን አድኛራ ኑቲስ ነኩና ቻናል ላይ ነኩታ akkasii hordoftoota keenya asumaan viidiyoo kana laayik sabskiraayib godhaa Mustafaa illee hayyuu jawaadhu amshir siin jenna ni fuuta mucaan fuudhullee deemaa ni fuusimna እና ዘውጀቱን ሳሊያን ረቢ ሲታቀቡ ሰብር እንደ ረቢ ሲያገኙ ጃርጂ በሬዳ በከሰን አቦ ኦብስ የቴ ቢሻን ሲከነ ኩለ አሰማ ወከናን አካ ሲብ ጅጅር ሲብ ደበስ ረቢ ያጎዱ ኤካ ረቢን بعد عسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كنا دوبا Baduu jira. Akkuma makmaksasanii jechuudha. Makmaksasanii. Qoraanillee dur dubbate gaa'ee akkas salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jajjabaadhaa laayikii kuma 5 godhaa viiyoo kuma 100 isin raafeena viidiyoo kanarratti irra deddeebi'aa ilaalaadhaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beejuun dara gadhiisa bakkuun dara gadhiisa. Bye bye.